hojjetadhaati danda'aati biyya kalaa jedhe dubbachaa ture. Miskinati wallahi kun ammoo kanarra bu'e jechuudha. Hedduu qalbiitii yana nyaate dhugaa rabbii garaana nyaate maaliifi bakka inni itti nanyi guddadhee jijjiirama immoo jedhee dubbatetti kunoo dhuftee immoo galaafattee deebitee jechuudha. Namni namaa ciiftu sila ilmoo namaati kan nama nyaatu utuu si wajjin nyaatu utuu si nyaata jechuudha. Ilmi namaa siif hin ciisu jechuudha. Kana wallahi ijoollee ma keessa beektuudha shakki maaliifi sa'aatiin itti rafuu akkaataan itti rafuu haala inni keessa jiru hin beekti natti fakkaata. Akkamitti namni faa hin dammaqu gibbii nama naga'u tamti waardiyaa faa dhabee eegumsa akkamitti dhabee gibbii nama naga'u wallahi ittuma taphatti alarraan immoo gaafa muranii seenanii namni nargu amma kana guutummaa namni nargu attamitti namni bakkee keessa na deemu. Mantiniin faani milishaan faani rafamni milishaan halkan deddeemti miti raftu miti wayne otuman naariyaa bushitee ta'e kun hundaa hin jiru dhugaa rabbii kun abdii nama hutachiisa dhugaa rabbii mana galchuu dhiise kan gibbiin shakkine yaanne natti fakkaata malee silaa makinaani akka seera makinaatti iyyuu mannaariyaa bulti makinaan jechuudha. Mannaariyaa keessa bulti mana bultu manatti fudhatteen galtu makinaa mannaariyaa bulchita gara malatti achi baafattaa jechuudha. Garuu kun makinaa manaatis otu makinaa hojii warra kaayiruufii faa baajaajii faa juwaa gaarii minaamina ta'e mannaariyaa keessa bulti eegumsa qaba mannaariyaa keessa waardiyaa qaba waan ta'eef mannaariyaa keessa bulti nagaashee gara malatti fudhattaa jechuudha. Wallahi kun akka itti abdii nama kutachiisa dhugaa rabbii anaa nyaatu dhugaa rabbii biyya ormaatis qoramaa ture amma ga'eessa baasaatii fideetu guuttata dhugaa rabbii ijoolleen keenya immoo shedhanii gargaaran maal taa'ee gargaaran dhugaa rabbii. Anaa nyaatu nama kadhatullee miti bar nama tattaafatee hojjetatudha. Ammas immoo asaasa keessatti nama boo'u miti hin argine jabaadha dhugaa rabbii. Utuu tokkotti maraate deeqaan burreessa iyya qaan burreessa inni garuu wabsa qabeessa maal jedha ammallee hojjetadheen argaddaa jedha. Makinaan kun makinaa namaati makinaa kan isaa miti kireeffateeti kan inni ittiin hojjetu ji'aan kaffala. Sanuu akkas ta'e kunoo. Eessabbaa kootii fidee kaffala eessabbaa kolli taate. Tamun gara boolla maaliin ganna nyaata jedhee viidiyoo isaa dhageessaniitti miti wayne dhugaa rabbii garana nyaate dhugaa rabbii. Nama guyyaa tokko fuula nama dhaabbateen beeku bara gurbaan kun aasaa bareedaa akka dargaggoo si'alaatti yuunaasoo bara amala qabeessa namallee gorsa hojiillee hojjeta. Abbo rabbiin dhugaa rabbii bakka siif haa buusu. Waan jedhe tokkoon qabu rabbiin bakka siif haa buusu rabbiin danda'a beekaadha waan ta'eef nama haqqii kee kana fuudhe immoo nama haqqii kee kana nyaate immoo rabbiin siif haa qabu. Rabbiin akkuma hin ta'initti meeshaa kee kana siif haa galchu. Dhugaa hedduu tokko ulfaata. Bakka beenyaa meeqa jiruutu dhufee kan hiyyeessaa fuudha. Haala laallateeti iddoo laallateeti. Namuma keessa beekettiidha dhugaa kan mucaa kana godda'e kan mucaa kana miidhee nama keessa beeketti namuma wajjin nyaate dhugu keessa beeketti takkas godhe malee hormi bakka irraa dhufee saatiin ni rafu saatiin ni ka'u ilaallatee miti lakki nama osoo wajjin nyaate dhugutu si galaafata dhugaa rabbii yeroo ammaa yaa rabbii kiyyaa amma ga'eessa lixa guyyaatitti dukkanaa anaati guyyaan natti dukkanaa dhugaa rabbii sanuu makiinaa namaati sanuu reefuu mucaa daa'imaa reefuu hojjetachaa jira hin fuune ganaa waan meeqa argaa Yoroti darga namumta kama siana diri bakki keessa deemtee caatii qaamti maleentu mana isaatii fi jireenya isaatii akka itti tattaafata. Dhiirri sianaan jirtu bar bakki keessa deemtee caatii qaamtii dhuguu xawal waalleedha jechuudha. Kun garuu fakkeenya ijoollee hundaaf iyyuu ta'a nama hojjetatudha. Nama maal jedhudha nama kabaja qabudha. Dhugaa rabbii takkaasaa hamaa dubbatu takkaasaa waan badaa hojjetu nagarre gurbaa kana garraamii wayiti. Abbo rabbiin akka amala keetiitti si haa milkeessu. Rabbiin bakka siif haa buusu. Rabbiin haqqii kee bakkeetti nambisanii naannessee fidee siif haa galchu. Rabbiin siif haa mul'isuun jedha. Wallaahi du'aa godhaafi. Ijoolleen Jimmaa hedduu tokko nama dalagattuudha. Nama akka warra kaanii qaamtuu dhudduu midhaan miti dhugaa rabbiin dalagatti. Ijoolleen Jimmaa beektu warra Suudii kana keessa jirus nama dalagattuudha dhugaa rabbii. Namallee tuktukirra bee abaaboo midhaan kana kadhatu iyyuu miti bara. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Rabbiin bakka siif haa buusu dhugaa rabbii.